Akkamitti zinaa yookaan sagaagalummaa dalaguu kana dhiisuu danda'a? Fiilmii zinaa ilaaluu, masturbation yookaan fedhii ofirraa baasuu waan jedhamu kanneen akkamitti dhiisuu danda'a jettaniitiin namoonni hedduun na gaafatanii jirtan. Inshallah viidiyoo kana keessatti furmaata sii kenna. Wallaahi dhugamatti yoo qalbii qulqulluu dalagaa kana keessaa bahuu barbaadduun yoo dhugaan ka barbaaddu ta'e inshallah keessaanii baata. Eeyyan keessaanii baata. Viidiyoo kana keessatti waan kana isin mul'isa. Obboleessa kee kabirootiifis dabarsiitiin waan kana keessaa akka bahu taasisi. Innis maalidha? Jalqaba miidhaa wanta kanaa beektee hubattee rabbii keetiin akkasii addaan si kutaa jiru, rabbii keetirraa akkasii fageessaa jiru beektee hubattee gama rabbii keetii tawbaa gootaa du'aa'ii kadhatudha. Salaata tawbaa salaattee du'aa'ii kadhattee istighfara yookaan astaghfirullah irra deddeebitee sirri jennaan wallahi keessattuu du'aa'ii kadhannaan rabbiin sirraa ni dhaaba. Namni araada sitti ta'e yeroo wahii booda turtee itti deebuu dandeetta. Garuu haga dura jirturraa ni citta. Yoo torbeetti yeroo baay'inaan waan kana keessa kaseentu ta'e amma ammoo lakkoofsasaa gadi buusteetiin adadumaan keessaanii baata. Maal jedhi wallahi du'aa'ii rabbiin kadhattee dhugaadhaan rabbii keetii boottee yaa rabbii kiyya jettee rabbiin kadhattee rabbi sin hongeessu. Rabbiin kee barii yoo ati isa kadhatte gabrichi kiyya na kadhate jedheetiin sii gammadee tawbaa san sirraa qeebalee waan san keessaa si baasa. Mee guyyama tokko mee dhugama rabbii ati guyyama tokko dhugaadhaan waan kana keessaa bahuudhaaf waan kana dalagdee jirtaa? Dhugaadhaan rabbitti boottee jirtaa? Yoo akkas dalagdee ka hin jirtu ta'e har'a yeroo ni qabdaa rabbitti boohiitiin yaa rabbi jedhi du'aa'ii kadhu. Harka kee ol qabii keessattuu salaata subhii dura osoo hin azaanamin dura ka'iitiin du'aa'ii kadhadhu. Rabbiin keessaa si baasa. Rabbii keessaa si haa baasu. Si haa qulqulleessu. Qalbii kee rabbi haa dhiqu. Wallahi sammuu kee qalbii kee waan kanarraa rabbi haa dhiqu. Wanti kun fuuldura kee nyaataa jira. Rabbiin fuuldura kee akka nyaanne isa balaadhaan sirraa nyaachisee si afoo dhaheetiin si afoo rabbi haa balleessu. Aamiin jedhii qalbiidhaan waan kana keessaa bahuudhaaf yaali.